ba'in, hin fiigin, hin jarjarin, hin muddamin dhaabbadhuuti dhaggeeffadhu. Dhaabbadhuuti dhaggeeffadhu. Suuraa na biratti argitan kana jechuudha. Obboleettii keenya kana baay'een keessan afaan Amaaraatiin viidiyoo ishii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Innaa keessattuu kuni kan ilaallatu wantoonni isheen haasoftu shamarran gola madaamii teessanii namoonni tokko tokko bilbila garaagaraatiin isinitti dawwalee mana kontiraatatii ba'i gaafa baate maallaqa agana argatta akkanatti hojjetta. Hojiin nafiidha. Hanga funyaanitti warroota jedhamtaniif jechuudha. Ana walee teessanis na qunnamee jira wanti akkasii garuu ani mana kontiraatatii hin baane jechuudha. Egaa ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'achaa. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa kan wajjin jirtan ana obboleettii keessan waliitu wedha jechuudha. Har'a immoo viidiyoon isin qabadee dhufe keessattuu shamarran gola madaamii teessanii gola madaamii mana kontiraatatii ba'ee mana ijaazaa yookaan immoo barraattan dalagadha. Gaafa barraatti ba'e immoo dalagaa nan danda'a. Sirriitti waan nan dalagaa danda'uuf immoo damooza gaariidhaan mindaa gaariidhaan dalagachuu waan nan danda'uuf nan ba'a jettanii fi akkasumas immoo namoonni hedduun gaafa baatee dalagaa gaarii dalagatta jedhanii namoonni alaa kan isin dubbisan akkasumas obboleettii keenya kana jechuudha. Ishiin akka nama kamiittuu jechuudha. Isheen tuni akka nama kamiittuu akkuma anaabsinii gola madaamii dalagachuuf jechuudha. Ishiin biyya Dubaay Imaaraatiitti kan imalte jechuudha. Gaafa imaaratu namoonni biyya keessa taa'anii waa'ee biyya Arabaa kan itti fakkaatu biyya Arabaa gaafa deemte waanuma jireenyi sitti tole waanuma bakka gaafa achi seente gannatii wayii keessa seente bakka odoon hin jireenyan waanuma gannatii keessa bakka keessa seente jiraattu wayiiti kan se'an jechuudha. Garuu immoo biyya Arabaa jechuun osoo lubbuun jiran si'oolii keessatti gubachuu jechuudha. Dhugaa sanitti hima namni waa'ee biyya ormaa kana kaasirratti hin beekne hin jiru. Egaa asumarraan illee soo gara viidiyoo sitti yoo isin deebise obboleettiin keenya kun isaa kan deemte Dubaay Imaaraatiidha jechuudha. Dubaay Imaaraatii san gaafa isheen deemtu achi keessatti kan jiru addaraasha yookaan immoo biiroodha jechuudha. Biiroo san keessatti shamara baay'eetu jira jechuudha. Biyya keenya keessattuu kara Dubaay kana ijoollee afaan hin beekne kan ergu dallaalota jechuudha. Dallaalonni immoo akkamitti ergu yoo isin jedhani akka daawwannaatitti malee amma Dubaayitti birri guddaa kaffaltee viizaa yeroo gabaabaa keessatti namaa dhufa hin deemta jechuudha. Achi gaafa geeche garuu dalagaa hin argattu biiroo teecha jechuudha. Kana jechuun asii gaafa oofan dallaalonni birrii irraa nyaataniiti ijoollee teenya abbootiin maatiin biyyatti kuun lafatti gurguree kuun waan qabeenya isaatti fixee hiyyeessi waan qabu dhalli kiyya naa deemaatti viizaan ishii deebi'ee fi gaafa achi geeche na fayyaddi jedhee biyya ormaa ergata jechuudha. Isheen tun haaluma saniin ergamte gaafa achi geessu garuu biiroo san keessatti dubbiin gaafa asii deemtuu fi gaafa geessu garagara jechuudha. Sigalee garagara. Gaafa achi geessu sanii maal taate biiroo keessatti jechuudha kan isaan galchanii kan ijoollee tana fudhatu dallaalota gilla sabii tokko jechuudha. Isheen tuni maal taatire dallaalonni kun maal ishii godhanii achitti isaaba horiitiin jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenyatti kan bitamu gurgurtaa fi bittaa irratti oolu yookaan shaqaxa yookaan immoo horii hoolaa lukkooleedha jechuudha. Namni biyya Dubaay keessatti namni keenya abashaan keenya maal ta'e akka horiititti kan gurguramu madaamonni dhufanii laallatanii kan isaan biran tanas laalan tanan taatu san qayyari jecha haala saniin laalaniitti warra biirootirraa kan isaan bitan jechuudha. Ishii tanallee akka nama kamiittuu laalaniitti araba haa ta'an malee araba ta'anii zeegaa biraa yookaan immoo biyya biraati jechuudha kan ishii bitanii. Ishii tana ni bitatanii jechuudha. Erga bitatanii jara adii miti. Jarri adiin na jibban jette yookaan bifa kiyya laalanii yookaan haala kiyya gurraachuma kiyya laalanii ta'uu danda'aadha kan isheen jette. Na didanii warruma xiqqoo ishii bilaakki ta'aniitu na bitate jette. Yeroo na bitatan kana manni ani itti gale jette manni sun abbaan mana haadha manaa
lama qaba. Haati takka ijoollee 8 qabdi. Takka ijoollee 6 qabdi. Kan jiraatan garuu mana tokko keessa sarraatiyaan Filiippiin hin jiru. Hundumis hin jiru. Sarraatiyyoota gosa garaagaraati jettee kan jirani. Innaa isaan biratti nan galee hangalee hojii kiyya sidaatiidhaan hangalee hojii kiyya nan hojjedhe. Osuma dalagaa kan hojjetu dalagaan baay'ee ulfaata biizii na godha yeroo naaf hin kennu jette osuma akkasiin hojjetu gaafa ji'a tokko guutuu intala warraatiin bilbila naafitiin jedhanii birrii 1,000 kennee bilbila garuu bilbila birrii 200 naafitiin jedheen jette. Isheen immoo intalli warraa immoo bilbila birrii 200 sun taane birrii 800 jechuudha. Birrii Dubaayii kan isheen ittiin naafitteette 200 qofa naafitteette kuma keessaayi. Isuma kana qabadheen omaallee ittiin dubbanne birriin kun garuu na aarsanii bilbila xiqqaan soqa. Isheen garuu bilbila guddaadha kan isheen naafitte. Haa ta'u dee fudhadhee karaa kaan bilbila kiyyarratti imuun banadhee tiiktookiin banadhee feesbuukiin banadhee waa hundaan banadhee hiriyoota kiyyatti haasa'uun jammare jette. Guyyaa kaan hiriyoonni kiyyaa na janajjananii akkanani mana sanii ba'u na taasisanii guyyaa 20 gaafan guutuu makiinaa 8 jette kan warri isaan qabanii makiinaa hunduu galanii maatiin hunduu galanii kan beekan mana sanii ilmi jedhee ba'ee diigee jette. Egaa jireenya haarootti kan jalqabu immoo gaafa isheen mana sanii baatee badduudha jechuudha. Innaa gaafa mana sanii mana koontiraataa sanii ba'u sanii wanti isaan naan jedhan yoo hojii dandeeche yoo maragaan hojjette 2,200 birrii biyya Dubaayii ni argatta jedhaniiti kan isaan na janajjanan jettan birriin immoo kontiraatti galu birrii 800 nan galu jedhu kuma sirriitti jabaadhee hojjedhee ji'aan 2,000 argadhee ofis jijjiiree maatii kiyyas jijjiiruu waanan biyyaa ba'eef yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argadheen biyyatti deebi'a jedhee tanan kan yaade kontiraata ba'e jette. Kuni ijoollee kontiraata baduuf qophii yookaan immoo baduuf warroota janajjanaman jechuudha. Viidiyoon kun irra guddina kan fayyadu innaa hin baddi erga baddeen booda garuu chaalenjiin jireenyaa kan isheen mudate jechuudha. Inni kun ishiin garuu kan achitti argite waan biraati jechuudha. Innis immoo ijoollee baay'een akkamitti haala kamii yoo jedhani dhiiratti gurguramudha. Sinigalee dhiira Filiippiinota, Baangaalota, Hindoota, biyyoota kanneen biyyoota garaagaraa kan akka Suudaaniitti gurguru. Akkamitti gurgurti sagaagalummaadhaan jechuudha. Innaa kan isheen argite isa kanaadha. Guyyaa kaan ishees ni gurgurte kan isheen baaste suni haala kanaan doonittu guyyaa kaan isheen tun of dandeechee mana kireeffatte kanneen irraa adda baate. Ishiinis immoo akkuma isaanii san bakka namni gaafa waan hin taane hojjetu sammuunis waan hin taane hojjeta waan ta'eef isheenis maal goote shamarraan kontiraata janajjantee baastee gaafa ishee bira ga'an immoo dhiirotatti gurguru eegalte jechuudha. Dhiirotatti gurgurte jireenya sagaagalummaatiin biyya Dubaayii Imaaraatii keessa turaa baate garuu immoo jireenya kana keessa akka carraa har'a gara Itoophiyaa deebite intarviiyuu kanarratti kan isheen dubbatte ani dirqama hojii kanatti naseesse garuu immoo ijoollee kontiraata ba'anii warroota akkanatti attaalamanii ba'anii urfatte gaafa mana kontiraataatti ba'an garuu miidhama gurguddaan irra gahaa jira waan ta'eef waan kanarraa of eeggachuu qabu kan jedhudha. Egaa kuni barumsa guddaadha jechuudha. Ijoollee keenya baay'een birrii amma keenya Saudi Arabiyaan jechuudha. Ijoollee kontiraata baatee ala hojjettu aga 3,000, 2,500, 1,500 nyaata guutuu nan danda'u jettu mana sidaatii nan danda'u jettu 3,000 akkasumas 500 sidaatii jecha ba'uu dandeecha. Garuu immoo chaalenjiin gaafa mana kontiraatatii baate birrii guddin hin ilaalinaa jechuudha. Birriin xiqqaattee 700 hojjetanii natsaannatii qabaattee manni ati hojjetu sun mindaa kee baatiidhaan siraataa sii kennee akkasumas mana keessa jiraattu sun natsaannatii qabaatee gaafa jiraatte jiruu gaarii jiraatta jechuudha. Haa ta'uti garuu har'a oluma kaatee gola madaamitii baatee osoo rakkoon tokko sirra ga'ee miidhamtuu taata jechuudha. Egaa kanas ni jedha hordoftoota keenya viidiyoon har'aa qabadhee dhufee kana fakkaataa warroonni baddanii ala hojjechuu barbaadan waan kanarraa of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun asumarra nafeerraa kooti waan wajjin turtanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarsiin.